bu'uurri biyya jaaru tokkummaa biyya utubuurraa kaasee kan cimu malee seenessa qeenxee qaamoleen kisaaran handara keessa deemanii ololaa oolaniin akka hin taane mata keenya barsiisuun qabsoofnee qabseessisuu dandeenyee jirra. Itoophiyaa gara biyya fakkeenya badhaadhinaatti mootoo jedhuun filannoo marsaa torbaffaa yoo gaggeessinu paartiin keenya karaa tokkoon akka paartiitti dorgomaa ta'uun karaa biraatiin muuxannoo fi injifannoo kaleessaarraa argaman warata godhachuudhaan injifannoo caalmaa galmeessuuf yeroo itti sagantaa tarsiimoo imaammataa fi karoora hojii keenyatti ta'u uummata beeksisuu irratti argamu. imala qabsoo eegalle fuulduratti fiduudhaaf mallattoon paartii keessanii nadoo qamadiiti. Nadoon qamadii mallattoo ida'amuuti. Nadoon qamadii mallattoo gurmaa'uuti. Nadoon qamadii mallattoo tokkummaati. Tokkummaa keenya eeggannee aadaa wal danda'uu keenya cimsannee egeree Itoophiyaa fuulduratti akka ceesifnu yeroo paartiin keessan irra deebi'ee waadaa isaa haaromsu waan ta'eef badhaadhina Itoophiyaa jalqabne badhaadhina Oromiyaa eegalle imala qabsoo badhaadhina boqonnaa haaratti ceesisuuf irra deebi'ee waadaa seenna. Lappeef dhiiga miiliyoonotaa keessa kan jiru paartii badhaadhinaa bubbee fulaafama garaagaraatiin kan socho'uu hin dandeenye paartii dhaloota haarawaa paartii badhaadhinaati. Paartiin kun lappeef dhiiga miiliyoonota 50 keessa jira. Kana duuba filadhaa kibba kana Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffame irraa firoonni keenyas hubachuu dandeessu. Dambaliin kun imala jijjiiramaa bu'uura cimaa irratti kan dhaabudha. Dambaliin kun roorroo firoon isaa gabroonfataa isa dhumaatiif abdii kan kutachiisuudha. Dambaliin kun siidaa walqixxummaa obbolummaa fi ollummaa bu'uura cimaa irratti kan dhaabudha. Dambaliin kun ergaan isaa guddaan aarsaa uummanni Oromoo waggaa 150 booda miiliyoonotaan itti buqqa'ee biileenaan itti saamamee kumaatamaan itti hidhamee kumaatamaan achi guutee itti dhabamee argate waan ta'eef injifannoo aarsaan arganne aarsaatiif kennaa kan jedhu ergaa ifa ta'e kan dabarsuudha. Amboo ko baga gammaddan baga gammanne. Caamsaa 24 hundi keenya guyyaa kana baanee sagalee keenya otoo isaa sessine paartii badhaadhinaa mallattoo nadoo filachuun imala badhaadhinaa calqabne kana galmaan haa kennu.